du'a qabsan isaan nama 43 nama 43 irraa nama 6 ajjeesanii jiran. Isaan nama 36 beeku nama 36 san keessa tokko obboleessa kiyya Khalid Mahamad Imroo jaama. Akkasitti anillee eegaan achi dhufee isaan biraa baadii takkaafoo eegee jira ammaa tana. Eegaa waraqaa ati fuuleetii waajjira ambaasaadara waliigala Itoophiyaatii fi waajjira ministeera jaalaa Itoophiyaatii fi waajjira pirezidaantii Itoophiyaa waliin ta'uudhaan waraqaa gara Saawudi Arabiyaatti illee barreessanii turanii achirraa deebisaan isaanii hajuu Saawudi Arabiyaan deebisaa isaanii waraqaa achirraa deebisee murtee keenya murteedha hajuu deebisanii ministeera jaalaa Itoophiyaatii fi waajjira pirezidaantii fi ambaasaadara waliigalaa ni rifatan jedheetii waraqaa dhoosee deebii achirraa nu deebise kanaa jedhe achi booda gara waajjira muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmeditti dheenyee akkasitti waraqaa komifuudha waliigala biyyaalessa Itoophiyaa waajjira muummee ministeeraatti dheenyee achirraa waraqaa barreessanii turanii waraqaa barreessan san keessatti dhiyoo tana nama 3 waraqaa waajjirri bulchiinsa maleedhaa kan godina naa jiran nama 3 galgala dhufanii maqaan isaanii Khaliifaa Abdallaa Umarii fi Abduruu nama jaamu boruu Shinkallaa jechuudhaan eega maqaa isaanii fidanii boru du'aayii godhataa boruu Shinkallaa jaanii deeman boruu taasan nuti guyyaa san waajjira muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed biiroosaa jirraa jechuudha. Akkasii waraqaan kan ammaa sana ergamtee jedhu komifuudhaan hawaasa komifuudhaan waliigala biyyaalessa Itoophiyaa waajjira muummee ministeera ergamtee jedhe akkasitti eega ijoollee san gabbaasanii mataa irraa haatanii booda daawwannaa pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp dhufee fi waraqaan asii yoo muummee ministeera Itoophiyaa gara Saawudi Arabiyaa deemtee akka ta'uun walla fakkaata ture eega ijoollee san gabbaasanii mataa irraa fuudhuudhaaf deeman deebi'aa jaaniin jechuudha. Achi booda ijoolleen muddama keessa jirtu. Gari mirga namaatiif farmuumaa irraa isoochitti illee iyyannee turre jechuudha. Hangammaatti furmaanni tokko kan dhufeen jiru ijoolleen sanii edafaa obbaan nu bilbilan yoo iida arafaa sana duratti waraqaan achirraa dhufte jaan obbaan nama saahiba kiyyaa gaafatamaa bulchiinsa maleedhaa godinaa jiran san nama saahiba kiyyaa tokko jira. Ichitiidhatti gaafatu namoota warra gamburtii qalmaa qaban san keessaa namoonni 47 nama Itoophiyaa. San iida arafaa sana duratti waraqaan isaan san akka qalamtan isaan san guutuun akka qalamu jechuun waraqaan barreeffamtee turtee naanchee gubbarraa kannamtee turtee akkasitti amma yoo ijoollee namoo deebisaa ijoolleedhaa obbaan ijoolleen bilbiltee ijoollee jireessa warra murtii qalmaa san gaafatu yoo iida arafaa sana duratti luqoluu baatan furmaanni keenya sarii haquufuu danda'a hajuu ta'e jechuudha. Akkasitti waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed illee waan dhiyootara deemnee isallee harkachuu dandeenye komifuudhaa waajjira ministeeraa kan jiru san maqaa wal argatte achirraa dubbiin guyyaa ijoollee san sadeen baasanii kan deeman akka waan gartee ijoollee san daawwannaa Mr. Trump gara Saawudi Arabiyaa dhufee Abiyyi Ahmed waraqaan erguu tokko taatee fi akka waan wal keessaa quba qabanii jechuu fakkaatee ijoollee baasanii kan deeman har'a qalmitiin jirtu galaa jaanii jechuudha eega mataa hundarraa haadanii warra keessatti bilbiladhaa dhaammadhaa jaaniin booda jechuudha. Ergasii hoo maal jedhaman ijoolleen sun? Ergasii wanti jaanillee ni jirtu. Eegasuma booda torbee takka dura lama qalanii turan. Tokko mucaa Obsaa Jaamuu qalanii turanii maqaan isaa tokko ammas mucaa Mahammad Jindii Gadaa Jaamuu qalanii turanii jechuudha. Osuma iyyanni ministeera Haajaa Alaatii fi ministeera Haajaa Itoophiyaa Gideon Timootewosii fi pirezidaantii Itoophiyaa Taayyaa Asqalasillaasee fi ambaasaadara waliigala Sanaayifaa keessatti iyyanni san deemaa ture. Eeguma iyyanni san deemee waraqaa isaanii illee erganii waraqaan ammoo isaan gara waajjira muummee ministeeraa osoo ta'in kubbuma isaaniitiin erganii kanaan deebisaan mootummaa Suudiirraa gara isaanii dhufe murtii teenyaan tarkaanfii irra fudhannaa hajuu mootummaan Suudii achirraa waraqaa isaanii barreessa waajjira pirezidaantiidhaatiin barreessee akkasitti siraa ifa keessaadha waraqaa inni rifatan jennee dhoosnee dhufe deebiin Suudarabiyaan nu deebise kana hajuu achirraa nu barsiise.